sagalee ergitee ati hoo ilamee sagalee ofii dhufu. Yoo ergo wanta ni na ergu la. Maaf erga kanniin. La sagalee akkati biddee qabu la. Sagalee saban ta'iba. Sagalee saban. Dayyuusa dhugaa bakka kun gurbaan. Wallahi dayyuusa wallahi. Dayyuusa kun sammuun qabu gurbaan. Intalli ta'e namichaa kana duuba afaan banuun qabdu. Dhugaa of gabaabsu qabdi ammarraa jechuudha. La ilaha illallah la ilaha. Waggaa afur miti waggaa meeqan na janaa jeni yeroo xalaba jiru amma abbo waggaa sadii wallahi la harji waggaa sadii dhugaa hoo dubbanne jechuudha. Inso Yoo ka dhageeffatu amma tayyiba dhageeffatu. Yoo ka quuxii isaa ta'u harkaa qabda jecha kaati. Hin beekamu. Waggaa kun jira kana hin beekamu. Ijjiiti beektii. tayyiba amma jaarsa kee tayyiba argeetu sun mee Tayyiba jara kan kee jaarsa keetti keessa argu. kun walaalatu habiibti jaarsi kee bira jiraate ana habiibti maammadoon baxaam na jaalataa beekna habiibti La ilaha. Jaarsi kiyyachi. Bakka kun jechuun mucaan abdii kun mucaan dayyuusummaan isaa jechuun bakkuma argetti deeme ciisa bakkuma arge deeme rafa dhugaa kun mucaatti tanarraa fagaachuu jaarsa kiyya jette sanitti agarsiisa qoy jaarsi kee meeti habiibti ana jaarsi kee sammeeti eessa jira jaarsi kee biyyee nyaawwati Tina nyaate saree amma online irra jira. Kaalidii moo'ee badee kaalidii jira. Kaalidii ana keessallee jira yoo turte. Mee soqanne akkanuma Soqadha. Mee qoy. sagalee isaa baasisa sagalee qorataa baasisa. Qoya sagalee isaa kan inni na shalu yookiin ammoo kan inni ilmooti haadha ijoollee kiyyaatiin ajjabatu ni banaa qoy. Sagalee atti nuuban sheer godha. Sagalee amantu abdii hundi keessa miitu nama kuma tokko fida hundi keessa sheer godha nama kuma tokko fida. Nama sheer godha addunyaa bata. Shamarri jimmaallee jala argami ka arsiillee hundi keessa namni tokko salaan deemin. Icciitii baasaa jirra. Yaana hidhannaa goyaa. Sheer godha. Hundi keessa sheer godha. Wallahi akkana taanaan doktorri maqaan jimmaa shamarra takkatti hin jarajjan. Ati bakka jabeeffadhu sagalee kan abbaa ijoollee keessa dangara fuula duraatti bakka jabeeffadhu sagalichas. Allah ana bang ijoollee keessa jedhan dogga yimalaan gadi Ati wallahi jedhee kanaan achi jiru gabbaasuun kan kee wallahi ati gobozummaa wayini itti dhugaa rabbi. abdi imaan miitu Abdi Ismail. Tokkoffaa dhageeffadha. Amma waan jedhaan jiru ta'iba qoo hin baniin sagalee sana hin baniin qoo hin baniin. Ati haadha ijoollee xiyyeetta fuuldura gara duraatti jedhaan jira. Jaalala walii qabna waan ta'eef bara waan wal jaalannuuf sii galee anis nan jaaladha innis na jaalata jechuudha si jammar jaalallee kiyya kan yeroo jalqabaatiin yoo dhugaas ni mee aan ammoo akka inni xawala waallee ta'e beekee na irraa fagaadhe. Gurbaan keenya akka kana uummata maarii boosisee Ayyiba seenaa dalagde Anuu boojee jira dhageeffadhu ana akka ministeera gurgurdaa gadi hin baafne afaan keessaa ishi godhaa jallisaa yoo rejimmaa. Ayyibaa teennaa seenaa dalagde dhugaa akka shamarran arsiitti jechuudha ayyibaa seenaa dalagde dhugaa. Itti fufi ayyibaa wallaahi ayyibaa ati seenaa dalagde. Zuun jedhi imaan akka gadi hin baafne meeshaa isaanii amma takka keessatti haasa'ina okay? Eba Allahu akbar. Sila putih dhageeffadhu. Dhaggeeffadhu lubbu shamarroonni keenya arsiisuma takka duuka boosee dhageessaniitu. Habiibti tokkoffaa isin kan walaa surree keessaa gadi baasi dhageeffadhu. Lubbu dhaggeeffadhu qaama dhaggeeffadhu dha keessa nurraa hidhadhaa nu sin arrabsinaa keessa nur qabaa hidhadhaa. Lubbu dhaggeeffadhu amma imichaanii baduu dandeenyu sii galee akkuma gaariin jiru badaan islaamitiire. warri rikardii gootan ila hundi keessanuu jechuu Dr. Biiftuu baraaru qabna ijoolleen arsii ijoollee sikkoo fi manda dhugaan sirriitti baraaru qabna mucayyoo kan maalifi mucaan kun bakkuma deemetti ciisa akka waan nama suusii wayii qabu jechuu shamarrum argi wajjin rafa kanaafu xayyibaati dhugaa bakka waan gaarii hojjette dhugaa seena dalay atii fi booniyyee garaagarummaa qabda xayyibaa isa bichaayyuu miti ijoolleen jimmaa yoo nama janaajantu takkatti ma lubbuu koo jennaani a'uuzu billa qabattuma eeggatti. Wallahi tayyibaa fi booniyyee takka abdii tayyibaa fi booniyyee seena dalagan dhugaa.
Allah amma qabatto ikatti ma qabatto demdire dhageeffadha dhiirota asii achi deemee Maammadoo Faatee tannin irra deemee shamarran teennin gowwoomsu icciitii jara gabbaasa tokko fida wallahi abdi isin jedhe midaa kun miidiyaan kiyyaami nama 200 ho'i adiraam fida jaarsa keessan kaasii achi fi bugana qaba fida amma namichi kun jecha irra dalaga jalala Tayyib Dr. Biiftuu fi intala Jimmaa miskiititti irra dalagati dayyuusa kana Koyin argine kana farra deemu tokko gosi inni foolootiin barbaadataa jira. Maal taate kana farra jilbeeffatu qullaa kana nate na shakkii taatee jire. Salafara gangalatee maal ta'a? Na shakkii taare jedha na farra gangalatu si ergaa way viidiyoo sun na bira jira. Ila wal jala jantan akkamit gargar deemtan maalirratti adda baasan nutti yalla Ani sijamar yeroo isaan kontiraata jira waggaa lammaffaa fi yaaduu kontiraata ta'e ituma kontiraata jiru wal jalaa jenne yaani ituma sijamar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waggaa Afrikii dhageenya jechuudha amma ilaali haga dhiisa ji'a shan moo akkas bakka yaa furakkis urga olii haasoo dhiiseetti. Assalamu alaikum. Icciitii sagalee kanneen malee kabraa qabda sagalee biraa nu hubanne sagalee biraa yoo qabatta aboo miidhi qabadhu salaamanni masgiida rabbiin jedhu muhiim No, qabadhu dhiisama. Tayyiba ati nama tokko wajji haasoftee maqaa arsii nyaati icciitii nama erga haasofte shamarra arsii icciitii dhuffatte waan barbaadde yoo taate. Namni waan fedhe hojii nama haasa'e icciitii namaa nyaatti shamarra arsii maqaa nu nyaatin. Namni ilmi namaa kamiinuu ilma waliin haasaa garuu icciitii namaa shamarra arsii dhageeffadhu waliin duuti maqaa nu nyaatin. Wajjii haasofte atillee wajjii haasoftee har'a yoonni si dhiise waan biraa haasoftu ta'e sirrii miti Tayyibaati. Dhageeffadhu namichi tana Ilmi namaa shamarrani ima haasofnu nama kamiinuu osoo ati wajjin haasofnu ilmi namaa si wajjin haasofu. Ilma dhiiraatitti dhagama waan barbaade gochuu danda'a. Garuu gin icciitii namaa iddatti nyaatti nyaadhu dhuunfadhu. Sila waan sii galee Khadija bar mucayyoo nama balleesse. Khadija sila akka waan mucayyoo Tayyibaa waa balleesseet maa dubbata Khadijaan. akkasii miti argee haa ta'u na dhageeffadhu. Doktor Biiftuun akka karaa irratti fuulee baraarte malee maal godhe naagala garuu jechuu qabdi malee sagalee nama ol baasuun maal jechuudha. Sagalee baasina haateettu muhiiti qabatte deebisa imaanii okay Wallahi billahi abdii jaalatte jibbitelle dhiiraa miti dhugaa bushtii gadhee kanarraanu akka waan nama beekaa walaloo dubbisanii shamara akkatti walitti qabanii shamaraan taphachuun lubbuu maal jechuun mucayyoon Tayyibaa tun aga miidhamte eenyutu beeka miidhamtee jirti mucayyoon tun wallahi abdii waggaa takka dhiisi waggaa 4 dhiisi jiini takkaayyuu jaalalaan turuun baay'ee nama miidha kanaafuyyuu akka saphaatti ilaalina shamarran kun hin qoosina birri meeqa sirri jirta Tayyibaa iyyuu mallaqa iyyuu meeqa nyaate wallahi irraa nyaata jira mallaqa irraa nyaata jira yoona waa hedduu nyaata jira shamara heddurraa kanaafuu mucaan kun sooshaal miidiyaa irra baduu qaba Tayyibaa sirri jirtaati itti deemi yeta abbaatu okay buna maal jettati buna dubbadhu buna Jimmaa muhiiti qaba birra bana dubbadhu qabamuu qaban jedhamu jechi balleeffamuu qaba asirraa. baduu qaba Wallahi baduu qaba maa dheengadda biqiltuudhaan maal jedhe dheengadduma jechuudha leebii isaa jalan ture. Sileeti nyaate Wallahi na nyaanne ana wallahi ani jaalalleedhuma hin qabu jedhe amma immoo waggaa 4 jedhaa jira. Dheengadda molii birratti jaalallee hin qabu jedhee ture. innaa lillahi Gaafa walii warreessan jechuudha biqiltuudhaan. Mooneetiin biratti akkas jedhaa ture. Eefate maqaan nyaatte kanas dhiironni wallahi Amma waggaa 4 jedha. amma walumaa galatti gurbaan baduu qabaa lachuun kan fuunee haa badu jedhaa jirtaati Wallahi maa gurbaani ko asii isii kuna Tayyibaas dura sin ture ilaali. Ijoollee durbaa hunda bira deeme haadha ilmoo kooti haadha ijoollee kooti jedha maal jechuudha kun. dayyuusa qaa kuni dayyuusa Wallahi dayyuusa dhugaatti. kanaafiyyuu kabiraan mootu shamara qorataan keessa sin jala jale lakkoofsa tokko barreessa jalatti barreessi telegiraamaa kanneen dhageeffadha dhaabsiisu warri qabnu caala qorataan isin jana ejjane hin jirtanii azzala hin sodaatina barreessa yoo tasa mallaqa illee isin irraa nyaate yoo haadha manaa si fudhadhe deellee mallaqa isin irraa funaannate namaan beeku nama janaajanii jiru ijoollee isaanii jechuudha. ila wallahi takkalleen bu'aa jirti koy takkalleen bu'aa jirti warabbal kaaba koy takkayyuu bu'aa jirti wal galchina koy
Ana dura yoo jiran ijoolleen isaanii jechuudha ta'in akkas jedhu. Koi tajimmaa tu kunuun jirti koi ijoolleen barreeffataa jirti amma tana irraa nyaatuun oolu koi. Hai. Irraa nyaate maa bootti tullaa kul tokko barreeffatte. Isin qabu nama keessaa haasofsiisuu hin qabudha. Sheerii guddaadha kun. Kanalee amma nu keenya ijoollee teena laali. Ibsaa laali. Ibsaa fi maakii laali. Amma fakkeenya ijoollee keenya siidhaa maqaa isaanii. Amma ibsaa laali. Ibsaan faati miisejii waggaa 4 dura walii barreessan. Usuma akka qaldii godhanne asirratti kunoo jaalalli isaanii maashaallah rabbi urmii waliin haa tursiisu akkasitti wal fuudhanii jechuudha sii galee. Amma fakkeenyaaf kun achisin dhaqanii barreessa achillee ni dhaqanii barreessa. Mee kun faayidaa hin qabu. Erga jaalatan tokko jaalachuu ana rakkisu inshallah amma yoo dhiira jimmaa keenya rabbiin isin ajibbisiisu amma yoo isinitti haxireessu bismillah inni sila jaallanneef nama keessanumatti heeruma habiibte jimma heeruma keenya. Amo tanyaatamamte tun dhaggeeffadha. Tanyaatamamte tun